haala fayyaa kiyyaa ilaalchise gaaffii namoota kumaatamaan lakkaayaman kan miseenjaraatii fi akkasuma mootuyyuu dhumaatii Oromoota Wallootiif nama tokko fakkeenya ta'uun barbaada. Ofii du'ee isaan jiraachisuu barbaada. Ofii dhibamee isaan fayyifachuu waan barbaaduufi nama callisee dhumaatii Oromoo Walloo ilaalu fakkeenya ta'uu waan barbaaduufi rabbii keessaniif jedhaati sheernaaf godha. nama 2,000 galcha dammoo kana wallahi sobaaf yookaan immoo yaani na argii namaatiif miti yani Walloon jaalladha quuqama Walloon qaba Walloo wardiyyaa Oromooti zabanyaa Oromooti Walloon cabnaan Oromoon cabee jira Walloon miidhamnaan Oromoon miidhameera goota Walloo Oromoo keessaa goota Walloo qabna Oromoo keessaa Walloon miidhamnaan jira kanaaf uummata Wallootiif tokkoon keessan kan biyya Arabaa kan biyya Eeshiyaa kan Awurooppaa ummata Wallootiif rasaasa yoo hin binne ummanni Walloo isinirraa rasaasa qofa barbaada yooni fi ani ummata Wallootiif rasaasan kan geeddaramu ta'e lubbuu too kenne ummata Wallootiif rasaasa ta'e ummata Walloo qarqaaruu barbaada jechuu lubbuu tiyya kenne kanaaf waalama qabadhee waan dhufeef haala fayyaa kiyyaa isinii ibsa godhame seenjaraan nama deebisu waan dadhabeef ima deebisa deebii nama online ta akira dadhabee hiriyaa kiyyatti dabarsa ummata Oromoo irratti bilbila hin cufu jedhe deebisa hiriyaan kiyya bilbila kanarraa fuudhee namaaf deebisa nami tokkochi gidee dhibba nami tokkochi gidee 10 nagaafata guyyatti gidee 2 nagaafata nama kana hunda eessaa dandahee deebisa meeka live dhufee soo namni waan fedhe naan jedhu fayyaa qabaa live seene naan jedhu yookaan of argisiisuuf waan fedhe namni naan haa jedhu jecha namaa irraa lafa kaahee ka'ee ani osoo lubbuun tiyyana keessa jirtu ummata Wallootiif sagalee ta'e seenaa yoona keessaa baatellee yoo du'ellee seenaa dabarfadhe baqaan haga afaan kiyya haasa'uu danda'utti haga qaamni miirri kiyyaa socho'uu danda'utti an Oromoodhaaf sagalee ta'uu hin dhiisu Oromoo tiyya rabbii keessan sodaadhaa wal duuba teettanii wal hin ilaalina eenyutu na beeka hin jedhin rabbi si beeka seenas si beeka seenas si gaafata namni si gaafachuu yoo dhabe mee ati ummata Oromootiif maal gumaachita siin jedha seena rabbii keetii jedhiiti waan qabdu irraa ummata Wallootiif Oromoo Wallootiif rasaasa biti kootu Oromoo Wallootiif rasaasa biti Oromoo Walloon irraa rasaasa qofa barbaada lubbuu too Oromoo Wallootiif kennee osoo rasaasa bituu fi danda'a lubbuutii Oromoo Wallootiif kennee rasaasa bitaaf kanaafi Oromoo Walloo yoo rasaasa argate mootummaa bilisiginnaa nurraa kaasuu danda'a Abiyyii miti Amaaraa miti kanaafi Oromoo Wallootiif rasaasa bituu qabna yaa ilmaan Oromoo rakkoon nama kennaa maa inni eenyuun na arga eenyuun na beekaadha namaa fi miti kan dalagamu namaa fi miti kan dalaynu rabbiif dalayna seenaaf dalayna seenaan ummata Oromoo akkasii hin gaafanne seenaa jalaa akka baatu ofii keetii lubbuu tee saalfadhu rabbii keetii jedhi of saalfadhu ani kun maal dalage jedhi lubbuu tee saalfadhu namni lubbuu ofii hin saalfanne umaan leefuun tolu of saalfadhu ofitti quuqami nama hin eegin hiriyaa kee hin eegin salphaadha yaani kennuu baadhee maal rakkoo qaba hin jedhin rabbii keetii jedhi an kun Oromoo Wallootiif namni bakka bu'ummaa fi amanamummaa guutuudhaan narraa fuudhoo jiraate birri Itoophiyaa 10,000 akka narraa fuudhan ani qabeenya kiyya kan biyyaa kanaan dura dalagadhe kafala malee qarqaarsa kaleessa namni birrii 200 annaa kenne kafalaan jiru kennaan jiru Oromoo Wallootiif yaa tamana Arabaa jirtu yaa qarree yaa qeerroo yaa kabaadiyyaa jiru yaa kamagaalaa jiru Oromoo Wallootii rasaasa bitaa Oromoo Walloo rasaasa barbaada Oromoo Walloo deeggarsa barbaada Oromoo Walloo nafxanyaa muka akka itti dhiitu hin beeytan akka muka itti naqu hin beeytan gootaaf yoo du'an naman qocca'u gootaaf yoo duniyaa ofii kennan naman qocca'u Oromoo Wallootiif rasaasa bitaa rabbii keessan sodaadha Oromoo Wallootiif rasaasa bitaa ani jechuudha mataa kiyyaanii waan Oromoo Wallootiif gaheen baafadhuun dhabe'ani
duris walloo jaaladha artii kiyya itti dhaladhe keessa caalaa walloo jaaladha maaliif goonni hin jaalatama bakka kamittu oromoo walloo ajjeesee irra garmaama oromoo walloo nafxanyaa muka itti dhiita muka itti naqa oromoo walloo yoo qarqaarsa argate nafxanyaa miti bilxiginnaatti muka dhiita ofirraa deebisa waraana mootummaallee ofirraa deebisa kanaafi karaan oromoo walloo ittiin rasaasa argatu karaa oromoo walloo ittiin qarqaaramu karaa oromoo walloo ittiin deeggaramu tayaa godhi atillee godhi anillee hin godha yeroo waa gootu kana nama argisiisuu hin barbaadin rabbi qofti yoo si arge seenaa yoo si arge seenaa obboleessa kiyya fakkeenyaaf yeroo gurdeemtu adda kee karaa kan kee yeroo gurdeemtu jechuudha yeroo fakkeenyaaf akkuma feete yoo waan AB wayii dalaydee ofii lubbuu ta'e of hin saalfattu hin saalfatte namni silaa qumna gara qabu namni namummaa qabu namni namummaa guutuu qabu ofuma ofii kana of saalfata anamma yeroo of laalee of saalfadhu jira maa waan akkanaa dalaga jedhee fakkeenyaaf waan xiqqoo dalaga kanaafi ofii keetii of saalfadhu ani Facebook xiqqaa qabaa namni na hin beeku yookaan immoo tuyyuu bakka hiriyyaa kiyyallee ta'e namni na beeku hin jiru yaani deeggaruu baadhee maaltu na beeka yoo jette seenas si beeka yoo waan gaarii dalayde mootuyyuu dachiillee si galatoonfatti rabbillee si galatoonfata oromoo wallootii fi deeggarsa haa taanuuni dhaamsa kooti kun ammootuyyuu kan ani niyyadhe kuni namni tokko na haa arguun barbaadu seenaan na haa argu rabbi na haa argu oromoo wallootiif hin xiqqaata birriin 10,000 hin xiqqaata natti xiqqaata oromoo wallootiif birriin 10,000 birrii takka natti fakkaata osoo birrii san deeggaruu baadhee lubbuu tiyya tana kennee fi oromoo walloo bilisoomse oromoo walloo du'a jalaa baafadhe natti tola kanaafi kanatti aansuudhaan waa'ee fayyaa kiyyaati jadaa rabbi isinii haa kafaluu oromoo tiyyaa namni na qarqaares kana hin qarqaarres ima galatooma haa ta'uu garuu wanti ani jechuu barbaade namoonni tokko zambii yoo ofitti ka fudhatan taate sa'id mumkin waa baay'ee jechuu dandeessan online irrattis yeroo na agartan waa baay'ee jechuu dandeessan quuqamatuu yoo as bahee ammallee na dubbisa yeroo live irratti argitanis waa baay'ee jechuu dandeessan garuu akka isin jettan sanii miti biyya kanatti wal dhaanamuu waan hin dandahiniif haga ammaatti haakimii hin dhayne gadi baateetiin taaskii seenuun ganaa tawakkalnaa iqaamaa si gaafachuu hedan ganaa taaskii seenuun ganaa iqaamaa barbaachisuuf deema amma suuqa seenuun iqaamaa barbaachisee jira mana yaalaa dhaquun iqaamaa barbaachisee jira iqaamaa biratti tawakkalnaa siin jedhan mana yaalaa dhaquu waan hin danda'iniif maallaqa guddaadhaan mana yaalaa seenuudhaaf yaalii godhaa jira yooni fi mana yaalaa san doktora dhiyoo mana bira dhufe kana irraanii doktora dhiyoo mana bira dhufe kana irraanii mana yaalaa seenuudhaaf yaalii godhaa jira maanatti dawwaltarree osoo an laayivii irra jiru natti hin dawwalinaa biliis doktora amma dhiyoo manatti na waldhaane san irraanii mana yaalaa seenuuf yaalii godhaara mana yaalaa an seenuuf yaalii godhaa jiru sani aramni lallaaftuun hin dhaytu aramni miskiinni birrii hin qabne dhaquu hin dandeettu mana yaalaa an amma dhaquuf yaalii godhaa jiru kana ammoo qarqaarsi ummata oromoo akkuma qarqaarsa oromoo walloo kana na harkaa ta'e fakkeenyaaf ummanni oromoo harki caalu namni na beeku hin jiruudha namni maqaa kiyya sajjalee Facebook irratti poostii godhu hin jiru maal godhaa jedha namni silaa keessaan dhufee maqaa isaa beeku akka wal beeynu na qarqaarutti jira namni immoo maqaa isaa hin beeyne namni isa hin beeyne maaltu na beekaa rabbii fi miti ilmi namaa kun harki caalu subhaanallah kanaafi ani warra asirratti kan na qarqaare maqaa fuula Facebook isaanii asirratti poostii isiniif godha seenaanis rabbis namni isaa galatoonfatu du'aa'is gootaniif namni mootuyyuu asii Facebook kana irraa wal beeynu meeqaa kamtu kawayta kaan goota koo leenca koo jedhee na duuba goreetiniin harka naa dha'u ka har'a maaltu si dhukkubaa naan hin jedhin meeqaa kami hisaaba rabbii hin qabu wal taasifamne wal agarree jira kanaafi warri immoo afaanuma bichaan maal taate sa'idoo rabbi si haa fayyisu naan jedhallee hin jira garuu ana duniyaa caalaa wanti naa caalu rabbi si haa fayyisuu san qofa rakkoon qabu kanaafi inshaa Allah yoo waan rabbii riskii tiyya bishaan biyya kanatti naa hambisu taate manuma mustashfaa sanii maallaqa biyyarrallee waan qabu gurguree as deeffadhu mana mustashfaa maallaqa guddaa gaafatu san dhaqee warri ilaama keessaa maal taate mana haakime kamitti dhaqee naan jettan tana naa hubadha maallaqa biyyarrallee taatu waa wayyoo qabu waan silaa na baasa jedhu gurguradhee riyaalatti yoo deeffadhe maa riyaala 10,000 wayii olillee na hin gaafanne dhaqee raajii ka'ee badada garaa kiyyaa guutuu wajjin
asirratti raajii isinii maxxansa. An ammaan cabee jira, miidhamee jira, lafeen koo, foon koo, coraan koo guutuun miidhamee jira. Amma ilma namaa keessa yoo taa'u dayfaan na kutaa, bowwoon na kutaa, garaana hoo isaa akka ilma namaa waan manatti hojjetamee barbaree qabu, zayitii qabu nyaachuu hin danda'u. Ruuza adii fi bachoo ila kunoo yoo amma ol ka'ee isinitti agarsiise wanni mana kana hin jirre hin jiru. Ol ka'ee isinitti agarsiisa namni jaalatee kana hunda hin bitu. Ol ka'eetti hidhadhee fidee isinitti agarsiisa waan mana kanatti guuranii naa fidanii fi waan angabbahee guuradhee dhufe. Kanaafi waan akka bachoo, waan akka talbaa, waan akka abishii, waan akkana mana kana guuramee jira. Mee gowwallee na fakkeessu, mee gowwallee fayyaatii janna gowwoomsee mee ka'ee isinitti agarsiisa fidee keessuma na ta'a. Dhufee jira. Kun hundi fayyaatiyyatu na bichisiisa jechuudha. Isinitti agarsiisa. Kuni kallaadhaan jadiida jechuudha. Ka waan kana itti kallaxuudhaaf, waan kana hunda itti hojjechuudhaaf bitame jechuudha. Kuni haliibiniidoon bachoo abishiidhaan yoo walitti mayte si fayyadanaan jedhamu. Ani garuu akkasirraayyuu hin buqqifne kunooti haliibiniidoodha. Kana jechuudha. Kuni kiniiniin ka oo'aatii, ka ol siguuruu, ka maal jedhanii naa fidan. Ani kunoo kana godha. Kun immootiyyuu maali waan isaan beekan. Kunoo talbaa kana namoota bilbilaan na ajaje. Kunoo kiiloon isaa akkasitti bitamee ta'a. Kun talbaadha jechuudha. Ittiin mul'ata. Kunoo kun talbaadha jechuudha. Kun immoo bachoodha. Ganama isii shafee dhuga waan biraa dhuguu nyaachuu hin danda'u. Bachoodha jechuudha. Gara habbaa baay'eedha jechuudha. Kun immoo abishiidha. Kiiloodha. Isiyyuu yeroo barbaade na darsiisa jechuudha. Yoonii fi bakka yoo sukkaarri xiqqoo isiitti mi'aaye na darsiisa. Yeroo bachoota na darsiisutu jira jechuudha. Kun immoo qorsoo garbuuti jechuudha. Akaayii garbuuti ganama xiqqeessee ganama isii faxara jechuudha. Ganama isii nuu barbaadde na gubdi. Isii faxara jechuudha. Kanaafi waan namni naa dhaamu irraa waan takka hin hambifne, waan namni ittiin kalaa'in naan jedhu irraa wanni ani itti fayyadamaa jiru labana lagadhee jira. Aanan immoo yoo dhuge yookaan afaan na hadheessa akka tokko na godha. Kanaafi jireenyi kiyya yaaddoo keessa na harkaa seenee jira jechuudha. Namni hedduuni Oromooti waan ammallee ambaadhee deemaa jiru na arga. Waan ambaadhee deemaa jiru ummanni silaa garee hidhanii fi ummanni silaa mootuyyuu namni bakka bu'ummaa waan qarqaarta namaatti irratti hirmaachisu kuni miseenjaraan natti as garagale. Ani kana hundaa deebisa. Kaaniin du'aa ima godhi itti dhiisi jedhaan. Kaanii akka wantii erga. Silaa waan kana namatu gochuu qaba. Silaa waan kana mootuyyuu barbaadanii bakka biraatii argachuu danda'an jechuudha. Kanaafi akka nama jaalala maallaqaa qabullee akka nama namarraa maallaqa ergachuuf waan kana godhullee na fakkeesse osoo natti ulfaatu mee ergi akkaawuntii yoo isin marraa 2-3 deebitee naan jettu itti erga jechuudha. Kanaafi alhamdulillah kana qarqaaris kana qarqaarinis
ani silaa qarqaarsa kana osoo deebi'ee ummata oromootiin qarqaaree osoo ofii deebi'eetiin bakka waan silaa jaalala ummata oromootiif qabu kana ittiin godhee natti tola jechuudha. Kanaaf dubbiin isinitti hin dheeressu. Baay'ee isinitti hin dheeressu. Haalli fayyaa kiyyaa kana fakkaata. Warri maaliif haakimii hin dhayne yaanni ati qabdu maa inni maaliif akka yoonaa teette fakkeenyaaf akka namni haa birriinaa erguuf fa'anii lash jedhu itti fakkaachuutu mala ilma namaa kana jechuudha. No akkasii miti. Yoo barbaaddan sa'aatii ammaa kanarra waltanii na hin gaafatina haala fayyaa kiyya. Garuu mootiyyuu nama tokkocha kariyaala dhibba naa ergee gizee dhibba natti dawwalu jira. Kanafaa danda'a kunu'an. Nama silaa waasii godhee irratti cuftaa bilbila. Jalaa cal'iftaa jalaa cal'isuu dandeettu osoo bilbila onlaayinii gubbaa jirtu. Kanafaa danda'a kunu. Nama riyaal dhibba lama naa ergee gizee dhibba naaf dawwalu jira. Haa galatooman. Naa godhaniiti xiqqaatullee guddattullee na gaafatan jechuudha. Kanaafi namni as keessatti na qarqaaruu jiru haadha teena takkaa fi gurbaatitti dhufee na wal'aane kanaaf du'aa'ii godhaa galata guddaa irra bira dhibiin kee coggaarraa ta'uu danda'a. Meesii yaallaa warra naan jedhu hedduu jira. Akkasuma mootiyyuu ijoolleen bakkaan keessa jiran namoonni tokko tokko si bira dhufnee mee rakkoo kee kana si ilaalla nama jedhutu jira. Kanaaf inshaallah muraadiin kiyya ka har'aa yaanni kiyya ka har'aa wanni an jechuu barbaade Oromoo walloo bira naaf dhaabbadhaa. Anaan ammootiyyuu warri amma yoo na achi ana qarqaaruuf niyyaa qabdan qarqaarsa kana gara Oromoo walloo naaf deebisa. Kana dhaamsitan koo qarqaarsa kana an akka tahillee ta'u maata duraan as dalagaa bahillee yookaan maa biyya kanatti wal'aanamuu dadhabullee gara biyyaa hin gala qarqaarsa ana niyyaa qabdan kana gara Oromoo wallootitti naaf garagala. Ani hin dhaabadha gara kiyyaan Oromoo waan haganaa hin gumaacha. Seenaa fi baay'ee namaatiif miti haasaa dheeraa xiqqoo isii miira na hadochaa jira. Kanaafuu haganuma jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagayatti.